Aadaan akkaataa jiruu fi jireenya hawaasaati. Aadaan ibsituu eenyummaa fi ilaalchaati. Sabi aadaa hin qabne nama qullaa deemudha. Haaromsa aadaa hoo jennu maal jechuu keenya? Bakka dhokatetti waan dhoske sana aguggaa sanarraa kaasu deebisanii mul'isuu jechuudha. Bakka haphateetti immoo furdisuu jechuudha. Bakka makameetti immoo qulqulleessuu jechuudha. Barmaatileen aadaa irratti miidhaa dhaqqabsiisan jiru. Jijjiirama jiruuf jireenya dhala namaaf kan hin fayyadne garuu aadaa keessa kan jiran. Malkaa aartii daawwadhaa.